Daawwattoota hordoftoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media qophii addaati. Qophii addaa keenya guyyaa addaatiin dhimma tokko irraati kan dubbachuuf asirratti dhiyaatee jiru. Kallattimaan gara mata duree irraa haasa'uu fi dhiyaadhetti oduu hin seenin dura warroonni Oromiyaa Digital Media subscribe nu gootanii hin jirre iddoo Oromiyaa subscribe jedhu san deemuuni. Subscribe nu godha nutti michooma akkasumas qooduuni namoonni biraas akka subscribe nu godhanii irratti hojjedha amichuu nu horaasiniin jechuu barbaada. Maari waa'ee Oromiyaa Digital Media hagana jedhe kallattimaan gara dhimma kiyyaatti seena. Dhimmi kiyyaa ajandaa torbaan kanaati. Akkuma beekamu Oromiyaa Digital Media ni ajandaalee hordofaatii miti kan dubbannu ajandaa mataa keenyaa qabna. Aadaaf seenaa Oromoo, rakkinoolee Oromoo fi waan Oromoon qabu beeksisuu fi wantoota kanaaf kan kana fakkaatan hedduu irratti kan hojjennu. Garuu kana hojjennu yoo rakkoolee wayii uumamu wanti wayii uumamu rakkoolee sanillee ajandaa guyyaas ta'e ajandaa torbaanis ta'e isa duukaa buunellee yaada keenyan kennina jechuudha. Kanaaf adhallee maali akkuma beekamu ajandaa torbaan kanaa kan ture namoonni yookaan ilmaan Oromoo kutaa Arsii fi Walloo bifa sukkanneessaa ta'e walajjeessuu ilaalchisee gama social media kana irraa yeroo baay'ee torbaan kana baay'ee deemaa jira keessattuu kaleessa fadha akka argaa jirrutti miidiyaan guutuun waa'ee kanatti kan dubbataa jiru sababni isaas maali dhimmichatu dhimma sukkanneessaa waan ta'eef jechuudha. Maaree nulli akka Oromiyaa Digital Mediaatti waan kana tariitii namoonni tokko tariitii miidiyaa kana irratti dhimma kana irraa argamu argaatan ta'uu danda'a. Garuu akka Oromiyaa Digital Mediaatti illee akka dhuunfaa kiyyatti illee dhimma kana irraa barootaaf yaasofne maalii fi sababa itti fayyadamiinsa mata duree itti fayyadamiinsa social media jedhu irraa ka'uuni. Social mediaan yoo seeraan itti fayyadamin maal qabatee dhufa waan jedhu irraa ka'uuni. Dhimmoonni kunniin akka adda dhufani akka senaariyootti irraa dubbataa turreerra irraa dubbachaa ture jira an akka dhuunfaa kiyyatti yeroo baay'ee namoonni gurra itti kenninee dhaga'uu dhabuu dandeenya. Haa ta'u dhimmichi sun hagam hamma haataa akka dhufuu fi rakkoolee akka uumu irraa dubbachaati kan ture. Kun beekamaadha namoonni viidiyoo kaleessa waggaa 3-4 dhaallee maal dubbadhaa ture waan namni kun waan adda jedhu kan kalee maal jedhee jirallee jettanii duubatti deebitanii chaanaala kana jala seentanii ilaaluu dandeettanii dhimmichi dhimma itti fageenyaan oduu gadi fageessinee yaadnee rakkoo kana hambisuu oduu dandeenyu rakkoon kunniin oduu iyyinu dhufee adda. Oromoo wal nyaachisaa jira jechuudha. Innis akkuma beekamu namoonni maaliif wal ajjeesanii namoonni maaliif wal dhabanii ka jedhu eenyullee hin beeka. Kanaan asirratti sa'aa irraallee gubuu nan barbaachisu. Namoonni yeroo baay'ee yoo social media kana hojjennu platformota hedduutu jira. Platformonni kunniin akkuma haarawa dhufaniini sadarkaan hammeenya isaaniitii fi bu'aan isaan kennanis waluma faana dabalaa deema. Kana dura namoonni Facebook live dhufuuni wal jeeqaa turani waggoota dheeraa dura. Inni sun amma diqqaatee karaa TikTokiitiin wantoonni sukkanneessaa wantoonni dhalli namaa hin goone hedduun karaa kanaan ta'aa jira jechuudha. Inni kun sababa mataa isaa qabaa jedha yeroo baay'ee haasaa turre. Sababni mataa isaas maali namni followerii kan argatu yoo waan hamaa godhe malee yoo waan gadhee godhe malee namni follow waliin godhu ka jedhu kana jechuudha. Isa kana hin beeknaa namni hunduu ragaa baya jechuudha. Anamma fakkeenyaaf Oromiyaa Digital Media waggaa dheeraaf hojjedhe waan badaan hojjedhu waan nama waliin buusaa gosaaf gosa
ollaaf ollaa biyyaaf biyyas akkasumas dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee nama mormitoota jidduutti illee waan waliin buusaa waan waliin nama buusaa hin hojjennu. Isa kanaaf immoo nu waan waliin nama buusaa nama rabsullee hin dhiyeessine waan kanneen hin gooneef immoo followeriin keenya diqqoodha. Namoonni subscribe nu godhan baay'ee miti jechuudha. Kun waa'ee social media ka irraa haasayaa baanee kana ibsaa jechuudha. Maali namoonni ka duukaa kee bu'an namoonni waa ati hojjettu laaluu ka barbaadani yoon ati waan bada waan nama miidhaa waan aadaa irraa adda bahe wayii goote malee yoo ati normaalii nagaya haasoftee fi waa'ee nama barsiisaa waa'ee namni irraa barataati dubbatte eenyu achi garagalee kas ilaaluun jiru jechuudha. Sababni kunini social media itti fayyadamiinsa social media keenna gara hammeennaatti geessee bifa suukkanneessaa ta'een lubbuun namoota akka baddu taasisee jira jechuudha. Taasisaallee jira borullee kana ammallee borullee kana caalaa itti jabaatee itti fufa jechuudha. Kan waan asit dhaabatu uumiti kuni jechuudha. Sababa qaba mataan isaa maali namoonni tokko social media kana yoo gadi fageenyaan keessatti yuuka TikTokii kana laallu hedduun namoota galii guyyaa argachuuf itti fayyadamaa jiran yeroo ammaa kana jechuudha. Isa kanaaf immoo dirqama nama si hordofu baay'ifachuun barbaachisaa waan ta'eef nama si hordofu baay'ifachuuf immoo waan badaa godhuu qabda malee waan gaarii godhuu hin qabdu jechuudha. Kun maali? Kun dhaloota ammaa sammuu dhaloota ammaa kana namoota generatiinii haarawaa waggaa 30 gadi jiran keessatti waan uumamee achi keessa fast ta'ee dhaabbataa ta'ee dhaabbateeru tokko jechuudha. Inni kunini baay'ee waan nama yaachisaati jechuudha. Baay'ee tokko waan nama yaachisaati jechuudha. Kanaaf kallattimaan taateen kalee fi deengaddaas kaamma bahe malee kana duras baay'eetu ta'ee jira Oromoo Wallootii fi Oromoo Arsii jidduutti waa hedduutu ta'amaa jira ture. Kana qofaa miti Oromoota kutaa hundaa keessattuyyuu ta'aatuma jira garuu kan bahee mul'ataa jirtu kana malee. Kanaaf kun immoo waan ani qofti irraa haasa'ee ati irraa cadhiftuu miti. Waan ataasofte an cadhisuu miti. Waan inni haasa'ee isin cadhiftuu miti. Hundi keenyaayyuu dhimma irraa dubbachuu qabnu jechuudha. Saalfannee waan taa'uu hin qabne jechuudha. Garuu wantichi waan nama saalfachiisaati. Oromoo akka horiitti ciibsee qalu arguun saalfachuu miti. Of si jibbisiisa. Baay'ee nama ta'uu kee Oromoo ta'uu kiyya jibbee akka Adamitti osoo Oromoo ta'uu baadhee guyyaan ani itti jedhe adhaaf kaleessa jechuudha. Maaliif Oromummaadhaaf adha namni kun nu kan qabsa'uuf nuuf kan ittiin waa hojjennuuf saba keenyaaf bu'aa bayii keessa darbinee waa hedduu goonuu fi quuqama saba keenyaa ka argisiifnuu fi yookaan Oromoo Arsii qofaaf miti. Oromoo Walloo qofaaf miti. Oromoo ka Haraariif ka Wallaggaatiif ka Gujiif ka Booranaa qofaaf miti. Hundaaf Oromoo maqaa Oromoo jedhu kuni maqaa Wolooti jechuudha. Maqaa Woloo kana immoo jibbu jechuun yoo Oromoon bahee akka hamatti wal qalu yoo Oromoon bahee akka hoolaa akka re'eetti akka horiitti ciibsee kokkee walirraa muree yoo waan badaa walirratti raawwatu yoo isa argitu immoo Oromummaa koo jibbitaa jechuudha. Oromummaa keenyatti jibbinee jechuudha. Kanaafi wantoonni akkanaa kun dhaabbachuu qabaa. Garuu maaliin dhaabbata waan jedhuudha. Asitti waan tokko bira darbuun barbaadu asirratti ijjannoon obbo Jawaar fudhate baay'ee waan namatti tolaate. Asumaan obbo Jawaar baay'ee galatoomsiin jechuu barbaada. Maaliif waan kana arginee irraa iyyaa turre namni nu dhagaa hin turre. Waa hedduu irraa iyyaa turre.
واحد دراينو هندرا نمني ندغا هنتوري مالي فاكما جنة سبب نيسا أتو يوغو يارا كده تيك توكي غبكا افتتا سبب نيسا مالي سوشال ميديا اتفايدا مينسي سوشال ميديا سيران على تأوف نموني كالتي دوغونغوراتي تيادو راكا كايني نموني وانو كل وان فيالومان كن أدو تأي كانت غاري كن أدو هفي هما جنو كان دغوان بربانف وانت كن أوفي أسكاي جتشو نورها سالي أتورو نورغاون كراساني نبامي أسمان جوارتي باي غلطومي وان جنو نتفودت جنو أجايباتي جنو نمالي غمچيزو جنو هندي كينالي ترماچو كامو جتشو مال إنني اللي وجنة نموني يكا هجتن يكا إسانيتيف يكا هجتنيف أدى الرجال قباني برو اتقافة مورا أرم الرجال قباني يكا متى إسانيتيف هجتنيف متى إساني اتقافة مو أكا قبوفي نموني كم بكا جراني بربادماني سيرادياتشو أكا قبان إرد موتا بياراباتي ساتو namoota mootummoota biyya jiraanii saa ta'u paartiin tokko wal mormallee yoo ta'e nama tokkoon dhaabbileen siyaasaa wal mormanii garuu wanti biyya jeeqaa wanti saba jeeqaa yoo dhufee jedhe waloon bakkitti dhaabatan illee hin jira jechuudha. Kanaaf isa kanaaf waan gaariitu ta'ame ammallee gahaa miti itti fufuu qaba. Wanti ku akkamiin itti fufaadha. Eenyutu itti fufsiisa waan kana eenyutu namoota lubbuu namaa haala sukkanneessaan baasaa jiran kana namoota maqaa followerii argatu qofaa fi miidiyaa kanarra bayanii safuu cabsanii waan sabaaf saba waliin buusaa waan gosaaf gosa waliin buusaa waan Oromoo fi kutaa Oromoo tokkootiif kutaa Oromoo tokkoo wal nyaachisaa warroota godhan kana warroota waan kanarra bobbanii jiran dhaabsisuu fi maal godhuu qabna an maal godhuu qabaati maal godhuu qaba ka jedhu irratti jabinnaan gadi fageennan hojjetamuun dirqama jechuudha. For example akkuma fakkeenyaa fi Jawaar guyyaa kanallee TikTok irratti illee kaasaa tureera barreeffama isaa keessatti illee argaa turre bareeda yaa namoonni sammuu isaanii doofaa ta'ee fi namoota waa'een humanity hin galleef yoo ta'e malee namni Jawaariin asirratti hin galateeffanne hin jira jedhee yaadu jechuudha. Warra diinota ta'an malee warra diinota ta'anii Oromoo kana gurguratanii maallaqatti jijjiiratanii jiraachuu barbaadan yoo ta'an malee namni dhimma kana irratti hin gammanne hin jiru jechuudha. Maaliif duuti obboleessi keetii haa hafu obboleessi kee maaf du'e akkana du'e seeraan ala du'e nama sii dubbatu galatoom jechuu ni qabda malee deebitee olola biraa oofuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf Jawaariin baay'ee galatoomi waan bareedaa hojjette ammallee itti fufii si cinaa jirra jechuudha. Wanti qabde waan guddaadha keessattuyyuu maalinni irra guddaan irratti hojjetamuuf jala muramee wannaa tokkoon ala irratti hojjetamuu ka qabu mata duree tokko guddatu jira jechuudha. Innis maali warroota biyyoota guddatan warroota Awurooppaa haa ta'u Ameerikaa Kanaadaa biyyoota biraa biyyoota gugurdatanii ta'anii kuulii hojjetan saniini ijoollee kana Oromoo wal nyaachisuu fi maallaqaanii bitanii namoota haizoo si waliin jira jabaadhu natu maallaqa si kenna yoo isaan lama ajjeesan atillee lama ajjeesi natti agarsiisi jedha. Natti argisiisi jedha. Namoota akkanaa kana adunyaan illee bakka hin qabduuf namoota akka kanaati yeroo ammaa kana jechuudha. Baaliifi tartaa yookaan garee warra shororkeessitoota keessa jira jechuudha. Adunyaan yeroo kanatti warra shororkeessitoota terrorist warra ta'an warroota lubbuu namaa haal malee hin baasan warroota maallaqa kaffalanii terroristiif waa haala mijeessan isaan kanneen adunyaan bakka hin qabduufamu. Keessattuu mootummaan Awurooppaa
waan kanarra gadi jabeenaan akka hojjetaa jiru hundi keenya hin beekna. Hundi keessan hin beektan. Kanaafi warroonni Awurooppaa keessa taatanii namoonni Awurooppaa keessa teettanii waan kana godhaa jirtan hundi keenya wal beekna. Isin beeknallee argaa jirrallee hiriyoota keenya turtanillee fakkeenya kaasuu danda'a. Mucaa Jarman jiru kana Ahmad Kadir bara wayyaanee TPLF mootummaan TPLF Oromoo dararaa ture nama itti dhiyeenyaan walitti dhiyeenyaan karaa Oromiyaa digital miidiyaalee nama qabsaayaa tureen waliin hojjetaa ture keessaa inni nam tokko. Keessattuyyuu yeroo filannoo yeroo Jawaar hidhame nama miidiyaa kana Oromiyaa digital miidiyaa irra dhufuuni nu waliin Jawaarii fi Baqqalaa Garbaaf afiyyaa ture jechuudha. Nama waa hedduun Jawaarin akka waaqaatti ilaalaa ture jechuudha. Namni ni oolee bulee siyaasaa keessatti jijjiiramuun hin hafu jijjiiramee mootummaa deeggarutti ka'ee erga mootummaa deeggarutti ka'ee namni waan fedhe deeggaruu mirga qaba. Ani akka nama tokkootitti Ahmad Kadir maaliif mootummaa Itoophiyaa deeggaree jedhee isaa qeequuf hin deemu haa deeggaru. Garuu ajandaa Oromoo wal nyaachisu qabatee achi mootummaa kana jala galee achi dhufa taanaani afoo dhaabbanna jechuudha. Hiriyaa keenya namoota hiriyaa keenyaallee miti namoota kalee waa'ila qabsootiini. Waa'ila qabsoo warra TPLF irratti waliin duulle keessaa Ahmad Kadir nam tokko warra Jawaariif sagalee waliin ta'aa ture keessaa nam tokko jechuudha. Garuu iddoo kalee sanaa ba'ee adda immoo nama kalee tokkummaan biyyaaf Oromoo guutuu dubbatu adda immoo kutaa Arsiitii golee yoo kutaa Walloo qalchiisu yoo Walloo goree kaan qalchiisu kuni baay'ee sheemidha. Dhaabbannee hin ilaallu jechuudha. Yeroo inni nam tokko yoo tokko ajjeesan tokko ajjeesina argisiisi. Natu baasaa jedha maallaqallee. Maal Ahmad kenna maalati daa'imman qabda ijoollee qabda waan hojjette mee bakka hojjettu yuukunoo viidiyoo waraabaa argisiista. Hojii ulfaata akka hojjettu hojii qulqulleessuuti. Nuun waajjira keessatti inni hojjennu yoo dadhabneerra hojii qulqulleessuuti humnaan qulqulleessita. Kampaanii namaa qulqulleessita. Kampaanii keetii miti. Gatiin ittiin kafaltiin inni hojii qulqulleessuu Awurooppaa keessatti hojii diqqaa hojii maallaqa guddaan argamsiifne sababni sababa mataa isaa qaba. Gaafa qulqulleessitu waajjiroonni ati irra qulqulleessitu guyyaa adiimaa guyyaa namaa gaarii akka gaarii kafalan hin cufamu. Waan ta'eef galiin kan kee diqqoodha jechuudha. Isa kana yoo galteeni haga nama tokko haga nama lama namni yoo ajjeese nama ajjeesisiisuuf kafaltu ati ijoollee hortee jirta. Maaliif ijoollee ittiin guddifanne birrii kanatti? Kun gaafii guddaadha. Jiroo Awurooppaa anillee Awurooppaa jira atillee Awurooppaa jirta. Nu hundi keenya hin beekna ulfaataadha. Baay'ee qaaliidha. Jiruun ulfaattuudha. Waan namni morgeejii mana isaa ofirraa yoo kafalatu bakka dadhabe ati Saudi Arabiyaatti kaffaltee maa nama ajjeesisiisuuf natu kaffalaa yoo lama ajjeesan lama ajjeesi natti argisiisi baasii natu baasamaa jetta. Kuni immoo sooshaal miidiyaa irratti jedhaa jirtaa. Si miidhu ati yoo miidhamte daa'imman ta'e miidhamte obboleessa kee. Kun baay'ee waan nama gaddisiisaa jechuudha. Barachuu dhabuuni tarii baratne siin jechuu kiyyaa miti Profeesar illee ofiin jetta waan ta'eef bara kana beeku namuma barannitu maqaa gurdaa ofii kenna. Dirqama Dr. Kayyirullee maqaa barnoota qofaanillee waan dhufaatii miti. Bara kana yaa'u namni kakabajaallee ka fudhatu hedduutu jira akkanuma lafa kaanii doktoraaf Profeesara ofiinillee jedhaa kan jiran tariitii miira san keessa taaneeti oduu hin baratin wantoota waan baranni nuuf fakkaate.
baay'ee nama gaddisiisa. Otuu daa'immatti guddifachuu qabdu har'a oduu atama tariitii hin beekta. Oromoon hadha jaarman keessatti waraqaa argachuu fi hagam rakkataa jira. Mee yaadadhu mee namoota mee kaampii jiran yaadadhu. Namoota dhufanii harka kennataa jiran maalirra jiran waraqaa argataa jirani. Warroonni immoo waraqaa argatanii wanjalaa tamma hojjetaa jirtu kan hojjetanii saaxilamanii jiran waraqaa isaanii harkaa qabanii citizenaa jettee qoma dhiibdu kan harkaa qabanii si harkaa boruun fuudhanii. Awurooppaan immoo akka waliigalatti sisteema maal ijaarrattee jirti? Maa wallaalte kana obboleessa kiyya? Maaliif rakkattee haadha abbaa kee biyyaatti gargaaruu dadhabda? Maaliif ijoollee tee daa'imman tee irraa gaagama irraa hidhamuuf deemta? Kunini waan ati guyyaa adhaallee haasaa oolte argaa jirra. Namni ni hundi dogongora. Obboleessa kiyya maaliif waan kan kee haasa'uuf miti kan dhufe? Haa ta'u warroota badii hojjetan keessa jirta waan ta'eef maqaa kee kaase. Akka obboleessa gaarii akka nama si dhiyaadhu tokko akka nama si beeku tokkotti akka nama walitti dhiyaanne waliinillee haasaa qabnu tokkotti dogongora irra jirtaa siin jechuu barbaada. Namni gaafa dogongore immoo dhiifama gaafata. Dhiifamni immoo kan nama guddaati. Dhiifama namni namaan jedhu dhiifaman balleessee natu balleesse waan kana haa dhiisu naa dhiisaa jedhee namni gaafatu nama guddaadha. Mallattoon nama guddaa inni guddaan dhiifama waan balleessan beekanii dhiifama gaafachuu. Dhiifama sanarraa of deebi'anii bakka boyiitti bakka gaariitti deebi'uudha. Ati immoo waan balleessite caala nama waan ati balleesse argeessanitti duuluuf deemtaa jechuudha. Obboleessoo Jawaariin Interpooliin qabsiisa beeyyette. Jawaariin Interpooliin nuuni eega. Jawaariin mootummaa biyya Awurooppaattu eega. Jawaariin mootummaa addunyaattu eega be. Biroo maaliif waanuma akkuma nu dhufe haasofna? Atamma rabbi jedhiiti Jawaariin jaarman keessa teettee Jawaariin mana poolisii tokko dhattee kassastee Jawaariin qabsiiftee Interpool Ahmad kennitaa? Dr. Abiy Ahmad kennitaa qabde? Maaliif wanjala hojjennee irraa deebinee dhiifama gaafachuu dhiifnee maaliif akka deebinee wanjalli sun jabaatu maaliif ko? Jawaaraadha oduu anin balleessee obboleessa kiyyanatu balleessee viidiyoo waggaa 3 jedhaa jirta. Eeba dhugaadha addan jenne waggaa 3 dura jette nan beeka. Gaafas rifadhee hayiisin jedhe mina dubbisiisin jedhe keessaan sitti mufture dhiisin jechuuf ture sirrin turre. Yaa SPD gubbaa waan jirtuuf hayi kiyyalleen deebinee seen ilaali engaddallee hayisin jedheera laali sallee meena deebisiisin jedhe si dhogguuf ture ona dhageette. Garuu moor itti deemte ammallee dhaabadhu sin jechuu barbaada. Oromoon guddaadha. Arsii immoo ani Arsii miti ka bulchuu namoota hedduu miti ka bulchuu Arsiin of danda'a. Waan dhalli Arsii badhaadha. Waan isaan godhan hundaayyuu ofi fudhanne akka waa isaan bakka nu buufatanii badii sana bakka uumametti badii sana hambisuu dhiifne anatu jira ana Arsii jennee yoo qoma dhiifne anatu gumaa baasa hoo jenne inni kun dogongora. Maaliif beekaa baay'ee jira hin cadhiseera namni. Cadhiifni kuni gosa hedduu qaba. Katarii waa balleessinnaa jedhee cadhisutu jira. Akka keetii kana haasanii waa balleessanii ofillee balleessan caalaa jechuudha. Mee namoonni wanjala hojjetanii dhuguma citizenii isaanii harkaa qabanii ijoollee waraqaa irraa
fuudhanii paaspoortii kennanii fi ka'anii badii isaan hojjetanii Awurooppaan kunini ka Jaarmaanillee keessa isaan Jaarmaanii guutuu beekna. Maaliif Oromoo biyya hunda jiranii nu Oromoota keessa nutti matu waan dandeenyuun gargaarra rakkina keessa jiran communicate goona wal gaafanna. Badii irraa namoota badii keessa jirantu jira badii balleessanii kasi gaafatantu jira. Namoonni hedduu biyya nu jiru kanatti illee ka dogongoraa waa balleessuutiin waraqaa dhabanii harkaa fudhamee jiru baay'eetu jira. Yoo ofineenne citizenii yookaan paaspoortiin biyya kana waraqaa eenyummaa ganda biyya keenyaan gahu. Har'a ittiin mana kooyi keessa jiraachuu adda ittiin biyya kana keessa jiraachuudha malee citizenii taa'eeraa jettee yoo ka qoma dhiibdu ta'e waraqaa si kennan malee obboleessa kiyya ati Jaarmanii nama Jaarmaniitii miti ati warra Jaarmanaawii miti dhiifama naa godhi. Ani biyya Noorwee kana keessa jira an Noorweejaaniidha garuu badii hojjennaan funyaan qabanii narraa fuudhanii jechuudha. Xalayaa takkitti iddoo kana fidinaan jedhanii jechuudha. Na fida. Yoo hin finne poolisiin dhufee si harkaa fuudha jechuudha. Sa'aa itti sii kennetti. Kuni guutuu Awurooppaa bira jira. Immoo wanjala lubbuu baasu wanjala terroristii kunini nama qaluuni qalanii immoo miidiyaa irra nama qaluun dhiiga namaa miidiyaa irra baasanii godhuu fi immoo ajjeesi jedha miidiyaa irratti haasa'uun terroristii caalu barreeffama terroristii keessa hin jira miidiyaan nam tokko miti kas ilaalu sana yookaan Oromoo qofaa miti kas ilaalu sana nama baay'ees ilaala waan ta'eef waan sana ilaalee namni badii sana hojjeta waan ta'eef seerri addunyaan kun seera walii galaati jechuudha. Kanaaf waa akkanaa kanarraa warroonni not only Ahimad qofaa miti namoota hedduutu waan kana keessa jirtan. Dhiisaa namni obboleessi ati ajjeesi jedhaa jirtu sun tariiti oduu atillee nama kan keessan oduu obboleessa kee ta'e oduu ilma abbeeraa keetii ta'e oduu fira kee ta'e oduu